kenni tajaajilaa keenya akkuma biyyaattu rakkoo ulfaataa keessaa fi walxaxaa keessa akka ture deddeebiin abbaa dhimmaa kan baay'atu walxaxaa kan ta'ee fi itti quufinsa maamila keenya baay'ee rakkoo keessa kan ture kenni tajaajila duraan otoo wiirtuun tajaajila tokkoffaa bulchiinsa magaalaa Amboo otoo eegaliin dura garaagaraa keessatti kana dura kennamaa turan amma bakka tokkotti iddoo tokkotti dhufame iddoo tokkotti kennamaa jira deddeebiin abbaa dhimmaa hin jiru. Yeroon daangaa istaandardii mataa isaa danda'e tajaajila hundarratti qaba waan ta'eef akkaataa istaandardii sanaan kennama waan ta'eef garaagarummaa guddaa fayyadama yeroo qulqullina ariitii isaan wal qabate garaagarummaa guddaan kan kenna tajaajila duraa fi amma gidduu jiru guddaadha. Yeroo ammaa kana baatii lama gara xumuraarra jirra. Abbaa dhimmaan haga ammaatti nuti tajaajille 3,600 ol jechuudha. Haga kanatti amma tajaajila kennineerra tajaajilli nuti kenninu baay'inni tajaajila 107 jechuudha. Tajaajilli nuti kennaa jirru amma seektoroonni 18 amma galanii tajaajila kennaa jiru jechuudha. Baay'ee gaariidha. Si'oominaanis yeroo qusachuudhaafis yeroo gabaabaa keessatti xumuratanii namni abbaan dhimmaa dafee hojii isaatti deebi'uufis baay'ee gaariidha wanti amma ta'aa jiru kun. Keessumaa immoo wanti as keessatti argine waan durarra jirurraan baay'ee adda jechuudha. Iddoo tokkotti arganna iddoo tokkotti tajaajilli kennamaadha waan ta'eef baay'ee gaariidha. Haalli teekinooloojii ittiin kennamus abbaan dhimmaa gana naman gaafatu fodda isaa irratti abbaan dhimmaa barreeffamee ta'a isa bira dhaqama jechuudha. Kanaaf baay'ee bareedduudha wantichi. Kana dura dhimma tokko raawwachiisuudhaaf yeroo baay'ee deddeebi'aa akka ture mataa kootiini. Har'a garuu yeroo gabaabaa keessatti waan barbaachisu gaafatanii dabaree keenya eeganii nu keessummeessaa jiru tajaajila gaarii jira. Kanaaf amma itti fayyadamni teekinooloojii ammaa kuni qisaasina yeroo fi humnaa kan hambisee natti fakkaata. Ammaan dhufetti gaariidha inni kun baay'ee jijjiirama qaba. Iddoo silaa barbaachisaa ta'e seessa barbaadda iddoo kam dhaqxaa iddoo akkasii dhaqeen akkasii iddoo akkasiitti rakkina qonnaan himadhe boota na argisiisaniiru. Bareeduma fakkaata akka duriirra amma baay'ee namatti tolaa jechuudha.